Yooyaa akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun YouTube channel keessan odeeffannoo fayyaa guyyaadha guyyaatti mana keessan teessanii kan ittiin argattan YouTube channel Dr. Nafi Argeetu official dha. Baay'een keessan kanaan dura dhimmoota garaagaraa irratti fayyaa barbaadanitti odeeffannoo fayyaa mana keessan teessanii gatii kaardii tokko malee argachaa turuun keessan beekamaadha. Ammas guyyaa irraas sagantaa addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Sagantaa irraa qabatee kan isiniif dhiyaate Dr. Nafi Argeetudha. Kanaaf sagantaa keenya guyyaa irraatiin odeeffannoo dhimma dhibee kintaarotii irratti namoonni baay'een nu gaafachaa turtan. Dhibee kintaarotii maaltu namatti fida? Dhibee kintaarotiidhaaf maaltu nu saaxila? Namni immoo akkamitti hubatee jira? Dhibee kintaarotii namoonni qabdan immoo mana keessatti akkamitti of yaaluu dandeessu? Yeroo akkamii mana yaala deemuu qabdu kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Namoonni haaraan tarii YouTube channel keenya subscribe biddoo jettu ilaala. Subscribe yoon goonete subscribe godhuudhaani maamila ta'a isiniin jenna. Yoo jaallattan qofa humnaan osoo hin taane yoo jaallattan qofa subscribe gochuun maamila ta'a. Warri hin taane akkasumas immoo mallattoo bilbilaa ishee argaa jirtan kana tuquudhaan odeeffannoo guyyaa yeroodhaa yerootti simbiraan keenya akka dafee simbira ga'u gochuu dandeessu jechuudha. Hanga xumura sagantaa keenyatti hordofaa. Egaa in kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa irrattiin kan waliin ilaallu waa'ee dhibee kintaarotiiti. Kintaarotiin maalimi? Baay'een namoota bifa biraatiin hubatanii jiru. Fakkeenyaaf kintaarotii jedhu yommuu wanti xiqqoomti namarratti baate fuula faarratti naannoo hudduufaatti yoo namatti ba'e kintaarotii jedhu. Kun sirriidha. Akkuma beekamu kintaarotiin waan addaa miti. Kintaarotii jechuun waan addaa osoo hin taane ujummoowwan dhiigaa naannoo hudduu jiran keessoo sagaraatiin jiran yookiin immoo hudduu gara keessaatiin jiranii yommuu isaanii pressure isaanii dabale yookiin immoo yommuu isaan dhiigaan guutamanii dhiita'anii kara keessoo haguugduu ba'anii jechuudha. Kanas immoo bifa viidiyoodhaan sitti agarsiisuu dandeenya. Kana jechuun akkuma beekamu naannoo keessaa fi alaan jiran fakkeenyaaf amma ujummoowwan dhiigaa kunniin jiru isinitti himera. Ujummoowwan dhiigaa kunniin yeroo isaan dhiitanii gara alaatti ba'anidha. Ujummoo dhiigaa kana maaltu dhiitessa? Ujummoo dhiigaan kun wantoonni akka isaan hidda dhiigaan guutaman godhan akkuma argaa jirtanii viidiyoo irraa kanarraa akkuma argaa jirtan jechuudha. Akkuma argitanii kunoo kuni keessoo sagaraatii fakkeenyaaf kimmunnee kan jennu jechuudha. Keessoo kanaatiin wantoonni magariisa argaa jirtanii kunniin kan dhiitee gadi ba'aa jiru sun hidda dhiigaadha. Akkuma argattanii hiddi dhiigaa sun baay'ee dhiitaa jira jechuudha. Hiddi dhiigaa sun dhiitee dhiigaan guutameeti. Keessuma haguugduun keessoo sagaragara keessaa immoo jira. Haguugduun keessoo sagaragara keessaa kuni yommuu ujummoo dhiigaa sun dhiibbatee gadi ba'utti wanta akka paayil yookiin immoo wanta akka xannachi xiqqoo wayinii uumamte yookiin immoo gadi ba'a jechuudha. Akkuma beekamu kintaarotiin bakka lamatti qoonnee ilaalla. Internal hemorrhoid and external hemorrhoid. Kintaarotii gara alaa fi kintaarotii gara keessaa jennee bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Akkuma argaa jirtanii akkuma viidiyoo irratti argitanii inni gararraa isa keessaatiin gajjallaa immoo kintaarotii gara alaati jechuudha. Internal hemorrhoid and external hemorrhoid jennee bakka lamatti qoonnee ilaalla jechuudha. Kanaaf akkuma argitanii ujummoowwan dhiigaa kunniin yommuu isaan gara alaatti dhiibbatanii ba'anii gara alaatti dhiibbataa ba'aa deemu yommuu namni tokko sagaraa gadi ba'u akkuma argitanii gadi ba'aa deema sadarkaa mataa isaa qaba. Namoota tokko irratti kintaarotiin kun gadi ba'ee ol deebi'a yommuu namni tokko ittanu yookiin immoo sagaraa seennu gadi ba'eetu ol deebi'a. Kan kaan immoo gadi hin ba'u inni keessaa jechuudha. Warra kaan immoo namoota kaan irratti immoo gadi ba'ee harka isaaniitiin ol deebisu jechuudha. Reducible jechuudha. Quba isaaniitiin ol deebisu jechuudha. Namoonni kaan immoo gadi ba'ee ol deebisuu hin danda'amu jechuudha. Incarcerated kan jedhu jechuudha. Kanaaf kun kintaarotiidha jechuudha. Gabaabumatti akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan jechuudha. Kintaarotii jechuun kanadha. Kintaarotii kan namni qabu mallattoo akkamii qaba kan jedhuu fi dhukkubbii qaba. Akkasumas ni dhiiga jechuudha. Fakkeenyaaf amma kintaarotiin kun ujummoo dhiigaadha. Ujummoo dhiigaa sun yommuu dha'utti immoo ujummoo dhiigaa sana keessa dhiiga jira waan ta'eef ni dha'a jechuudha. Ni dhiiga jechuudha. Dhukkubbiin namatti dhagahamuu danda'a. Ni dhiiga. Akkasumas immoo yeroo takka madaa'ee amma sadarkaa garaatti yookiin infected ta'uu danda'a jechuudha. Erga kintaarotiin maal akka ta'e barree booda kintaarotiidhaaf maaltu nama saaxila? Tarii kintaarotiin qabda yoo ta'e kintaarotiin akkasiin hin qabnee fi maal gochuu qabdu? Baay'ee rakkisaadha. Namoonni baay'een dhukkuba
nama gidduutti hooquun baay'ee ulfaataadha. Ni dhiiga yommuu sagarara ta'an dhiiga argu yookiin immoo tuun beekiin dhiigii uffata isaanii keessaan ba'uu danda'a jechuudha. Wanta kana hambisuudhaaf akkasinitti hin dhufne maal gochuu qabdu? Jalqaba irratti kan ilaalla. Lammaffaa irratti immoo namoonni dhibee kana qabaniif immoo maal gorsitu? Maal gorsa akkamii laannaaf? Manatti maal gochuu qabu? Akkasumas immoo yeroo akkamii mana yaala deemuu qabu kan jedhu kan walii ilaallu ta'a. Ammas nu wajjin tura. Egaa tuqaawwan muraasan siniif ka'a. Kintaarotiidhaan akka hin qabamneef yookiin ammas namoonni dhibee kintaarotii qabanis ta'uu danda'a. Maal gochuu qabdu? Tokko yeroo dheeraadhaaf bakka tokko taa'aa hin turina. Keessumaa yeroo namni tokko yeroo dheeraa bakka tokko taa'u pireeshariin akka jirutti naannoo sana irratti waan dhiibbaa gadi uumuu fi iddoonni dhiigaa naannoo sana jiran hojiin keessan baay'een biiroo keessa taa'u yookiin bakka tokko taa'aa turu. Akkasumas immoo konkolaataa namoonni oofan tokko tokko jiraachuu danda'u. Yeroo dheeraadhaaf bakka tokko taa'aa turuun dhibee kintaarotii kanaa namatti fidaa jedha. Maaliif? Akkuma beekamu namni tokko yommuu inni taa'aa turu dhiibbaan naannoo inni taa'aa jiru irratti waan jiraatuu fi ujummoowwan dhiigaa naannoo sagaraa fi hudduu jiran suni dhiigaan guutamu jechuudha. Yommuu isaan dhiigaan guutamanitti dhiitaa deemuun dhiibbatee ba'a jechuudha. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee bakka tokko taa'aa turtan iddoo dheeraa yeroo dheeraaf taa'aa turtanii fakkeenyaaf biiroo keessa ta'uu danda'a, bakka garaagaraa iddoo hojii ta'uu danda'a. Kaatanii at least yeroo gidduutti sa'aatii tokkoon isa ta'u daqiiqaa 30 isa ta'u sa'aatii gidduutti kaatanii mana keessa deddeemuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif bakka tokko yeroo dheeraaf taa'aa turreenna dhibee kanaaf akka saaxilamnu nu godha waan ta'eef jechuudha. Kanaaf sosochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraa kan walii ilaallu akkuma kanaa uffata nama qabu baay'inaan uffatanii taa'uun illee rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a jedhee isinitti himeera. Inni kan biraa nyaata faayibarii gahaa of keessaa hin qabne soorachuu yookiin immoo nyaata faayibarii qabu soorachuu dhiisuun rakkoo kanaaf nama saaxila. Nyaatonni faayibarii qaban kunniin maal fa'i? Akkuma beekamu dhibee kintaarotii kan namatti fidu keessaa tokko constipation yookiin immoo gogiinsa garaati. Fakkeenyaaf namni tokko gogiinsa garaa yoo qabaate yookiin immoo sagaraan goggogaa hin ba'uuf yoo ta'e mana funcaanii yommuu deemu yookiin immoo sagaraa taa'u ni hittana jechuudha. Yommuu inni baay'ee hittanutti dhiibbaa yookiin immoo pireesharii waan gadi uumaa jiruuf gadi dhiibaa jiruu fi iddoonni dhiigaa sun akka isaan dhiigaan guutaman godha yookiin immoo akka isaan gadi ba'an godha jechuudha. Kanaaf nyaata faayibarii kana qabu nyaachuun immoo tokkoffaa sagaraan yookiin immoo sagaraan akka inni laaffatee ba'u yookiin immoo baay'inaan akka inni ba'u godha jechuudha. Nyaati faayibarii qaban kun maal fa'idha? Akkuma asirraa argaa jirtan nyaatonni faayibarii qaban kunniin appilii ta'uu danda'a, maangoo, green leaf vegetables yookiin immoo kuduraa fi fuduraa magariisa ta'an kanneen akka raafuu, qoosxaa ta'uu danda'a, garbuu, paastaa, makaroonii, ruuzii, kaarotii ta'uu danda'a, boloqqee. Fakkeenyaaf boloqqeen baay'ee gaarii nyaata faayibarii guddaa qabudha baay'ee. Baaqelaas ta'uu danda'a. Akkasumas immoo nyaata asirratti argitan kana timaatimii fa'aa dabalatee jechuudha. Kunniin nyaata faayibarii olaanaa of keessaa qaba waan ta'eef kaarotii illee dabalatee nyaachuun baay'ee gaariidha. Yeroo baay'ee namoonni keenya baay'een fakkeenyaaf nyaata foonii fi cooma baay'een of keessaa qabu nyaatu. Nyaati cooma baay'een of keessaa qabu faayibarii hin qabu. Faayibarii xiqqaa negligible jechuudha. Kanaaf nyaata kanneen soorachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Akkuma suuraa irratti argaa jirtan akkuma display argaa jirtan kana jechuudha. Kuni indirectly maal godhaa? Gogiinsa garaa namarraa ittisa. Gogiinsa garaa yoo namarraa ittifame maal ta'a jechuudha? Namni tokko dhiibbaan pireeshariin naannoo sanatti uumamu ni hir'ata jechuudha. Inni kan biraa ofirraa ittisuudhaaf dhibee kana ofirraa ittisuudhaaf wanti nuti goonu keessaa tokko bishaan baay'inaan dhuguu. Maaliif bishaan baay'inaan dhuguun maaliif barbaachise? Namoonni bishaan hin dhugne sagaraan isaanii jajjabaata. Garuu bishaan yommuu dhugnu sagaraan keenya laaffatee akka ba'u godha jechuudha. Kanaaf gogiinsa garaa nurraa ittisa. Gogiinsa garaa nurraa ittisuun kun immoo akka dhibee kanaan hin qabamneef nu gargaara jechuudha. Inni kan biraa urgoo fa'aa dhuguun baay'ee gaariidha. Tokko takka sochii qaamaa garaagaraa gochuu, sochiiwwan qaamaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Sochiin qaamaa dhiigni keenya akka inni si'aayinaan deddeebi'u godha waan ta'eef sochii qaamaa gochuun illee dhibee kana nurraa ittisa jechuudha. Kan biraan immoo namoota ulfaatina gurguddaa kaasan fakkeenyaaf amma tariitii meeshaa jajjabaa yookiin immoo namoota kumtaala baatan ta'uu danda'a yookiin immoo waan jajjabaa yookiin meeshaa ulfaataa yookiin immoo ispoortonni tokko immoo jiru yookiin immoo ogeessonni ispoortii yookiin ogeessota jechuu osoo hin taane fakkeenyaaf amma sochii qaama namoonni godhanii heavy lift kan jennu kana kaasuun mataan isaallee pireesharii waan uumuu fi of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jechuudha.
Kanaaf namoonni kunniin carraa kaan irra carraa namoota kaan irra dhibee kanaaf saaxilamuudhaaf baay'ee guddaadha jechuudha warri heavy liftaroonni kun jechuudha. Inni kan biraa fakkeenyaaf hamma dhibeewwan kanneen akka kan biraa kanneen dhiibbaa naannoo sagaraa kana dabalan tokko tokko jiru. Fakkeenyaaf qufaa yeroo dheeraaf haa ta'uu danda'a yookiin waan biraa ta'uu danda'a rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'edha. Gabaabadhumatti rakkoowwan kunniin rakkoo dhibee kentaarotiif nama saaxiludha. Kentaarotiin akka asirratti mee ni dhiigaa nama dhukkuba jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabu? Mana keessan keessatti namoonni dhibee kana qabdan maal gochuu qabdu? Akkuma beekamu dhukkubbiidhaa fi mana keessan keessatti wantoota gochuu qabdan keessaa tokko bishaan xiqqoo ho'istanii lab gootanii soogiddaan jechuudha. Bishaan soogiddaan xiqqoo ho'istanii lab erga gootanii booda ashawootti naqxanii jiru. Bishaan biradistiin ni jira miti. Bishaan soogiddatti naqxanii erga xiqqoo hee booda mazafzafiyaa wayiitti naqxanii hudduudhaan keessa gattaa'u jechuudha. Kuni dhukkubbiidhaaf, peeniidhaa fi isweelingii yookiin immoo dhiita yookiin dhiiga sana ni hir'isaa jechuudha. Mana keessan keessatti daqiiqaa 5-10 keessa taa'uu ni danda'ama jechuudha. Kanaaf hudduudhaanii wayyaa ofirraa baaftanii keessa gattaa'u. Galgala fa'aa hojii fixxan akkas gochuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraa dibatoonni tokko tokko kanneen dibataman jiru. Fakkeenyaaf amma paayilokiin yookiin immoo kan biraas dabalatee jechuudha. Naannoo sanatti ni dibatama. Dhiitaa fi dhukkubbiif dhiiga ittisuu danda'a jechuudha. Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenyaa wanti gochuu qabnu keessaa wanta hundumaa goonee mana yaalaatti immoo yaaliin godhamu yaalii baqaqsanii yaaluu salphaadha. Wanti kun ni sirraa jechuudha. Yeroo baay'ee dhiigee sirra keessa taanaan wantoota tokko mana keessatti gootanii to'achuu yoo dadhabdan mana yaalaa dhaquudhaanii yaalii baqaqsanii yaaluu salphaadhaan yaalamuu ni danda'a jechuudha. Maaliif kentaarotii yoo namarra ture tokkoffaa dhukkubbii isaa saayikoloojikaalis baay'ee miidhamu namoonni tokko kan biraa immoo baay'inaan yoo dhiiges immoo hir'ina dhiigaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf mana yaalaa dhaquudhaanii yaalii baqaqsanii yaaluu salphaadhaan yaalamuu ni danda'ama jechuu barbaadanii hanga xumuraatti nu waliin taatanii waan hordoftaniif galatoomaa fayyaan dhabina.